بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warrootni amantaa biraasa shama harka fuune jira jirtuu baga jiraattanii jiraadha amma achis inshaallah biiznillah. Iskiriim yaardii barnoota iskiriim yaardii hundi keessanuu yeroo jalqabaatiif nama baay'ee dhiphisaa ture hatta anallee jechuudha. Amma inshaallah erga ofii baradhee waan beekurraa xiqqoo tokko isiniif hima inshaallah biiznillaahi. Nama hedduu itti rakkataa jira waan ta'eef jechuudha. Liivii yuutuubii irratti seenuudhaa fi iskiriim yaardiin nu barbaachisaa waan ta'eef kiroomii keessaaniin seenna. Kiroomii isa kana jechuudha. Kiroomii kana keessaan seenna. Yuutuubii irratti liivii irra seenuuf jechuudha. Kinoo akkuma argitan kana asittiin lakkoofsa takkaan takka jirti. Loo lakkoofsa hedduu asii qabaate ta'ee isa keessa seentanii X qofa gootanii keessa baatanii achumaan ammoo eda'uu tana tuqxanii keessa seentu jechuudha. Akkanattiin namaaf deebisa fuula isaa. Achi booda bakkee kanan tuqxu iskiriim yaardii jettanii itti barreessitu qubee takka osoo keessaan dogongorin jechuudha. Iskiriim yaardii ani barreeffadhee waan hin qabuuf isiman cukaasaa. Achi booda allaattii isii allaattii qabdu tana isii kanan tuqaa isii jalattiin kan jiru kanan tuqaa gama gara fuulduraatti na dabarsa jechuudha. Liivii seenuun baay'ee tokko salphaadha. Liinkii kaa'uun baay'ee salphaadha. Garuu baay'ee rakkisa namni baay'eetti rakkataa jirtu ijoolleeni. Keessaa hoo ijoolleen haarofti jechuudha. Ammas isii eda'uu qabu kanan cukaasaa Ingiliffaa waliin beeknu waan ta'eef ammallee isa gubbaarraa liiv iskiriim yaardii kan jettu kana viidiyoodha. Amma kinoo piroofaayiliin kiyya yuutuubii wajjin ba'ee jira. Bakkee kanan tuqaa. Mata duree barreeffadhuu jedha. Bakkee mata duree barreeffadhu bakkee sanduuqa kana naa kennee jira. Sanduuqa sadii kenna. Sanduuqa tokkoffaa keessatti mata duree barreeffadhaa. Mata duree mata wayii yaaduma qabdan irraa jechuu haga barreeffama qubee 100 nuuf kennee jira. Ani mata duree gabaabduu wayii. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Seenaami jedhee amma ka gedaanu sanduuqa gedaanu keessatti hamziyyaa tubee jawaalli allagimu tubee amma sanduuqa gedaanu isii sadaffaa kana keessatti yeroo tuqxanii ilaaltan barreeffama sadii nuu dhufaa paablikii kana ta'uu qabaa. Ka gubbaarraa kana jechuudha. Amma dhufnee sanduuqa xiqqishuu tana isii tana keessa raayitii goona. Yeroo raayitii goone piroofaayilii allagadhuun jedha. Bakka piroofaayilii asiin bakkee suuraa keessan nu fida jechuudha. Suuraa keenyaa keessa jechuun nu fida. Fadhiiha. Bisha sobaana. Kama ta'e wayii irra tuqee bakka aappilii godhaa. Dhufee amma immoo asittiin kinoo karaatti maalii jedhaa iyyuu badii. Nuuf fixeenaa Ingiliffaan. Ingiliffa. Akkanattiin dhufaa. Amma gara fuulduraan na dabarse. Amma bakka kanan tuqu. Namni baay'een dhufee bakka kana tuqee keessaa wannaa ta'a. Duubatti deebisa fa'aa. As tuqaa sadii isiin jirtu kana tuqaa isii sadii kanaan tuqna. Achi booda enter studio ka jedhu kanan tuqna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma kanattiin
baana. Eega keessaa baanee yuutuubii keessa dhufna. Yuutuubii kiyyarran dhufee amma laayivii seenee jira. Amma laayivii seenee jira. Ani ofumaa bilbila kaaniin ergadheetiin isinitti agarsiisaa qaba. Amma kinoo bakka kanatti koomentii jira. Koomentii kana gad tuqeetii olaadhii ol bahuu barreeffamni akkasii ol bahee jedhe sana booda gadi qabda. Paasti goota. Sana booda akkasittiin ergita kinoo. Liinkiin ergamee jira. Liinkiin ergamee jira. Bilbila kaaniin hin seenaa. Liinkii ergamee jira. Amma immoo liinkii fannisuuf kinoo kelloo maqaa kiyya qofa jechuudha. Maqaa kiyya qofaan gad tuqee piin meseenjar godha. Akka liinkiin kun na jalaa hin banne ammallee ergi akka namni naan hin jenneef jechuudha. Akkanatti fannifamee jira. Kun jalaan jira. Liinkiin fannifamee jira jechuudha. Liinkiin fannifne jechuun akkana. Amma fakkeenyaaf ani feekiidhaan dhufee akkatti halluu dibanillee asumaan isiniif agarsiisa. Feekiidhaan dhufaa qaba. Bilbila biraatiin feekiidhaan dhufaa. Naaf obsaa. Laayik, sheerii hin dagatinaa, sabiskiraayibii gochuu hin dagatinaa. Wal haa guddisnuu isiniin jedha. Wal guddisuun aadaa keenya haa ta'u. Waan beeknu tokkorraa wal haa barsiifnu. Amma dhufee jira. Kinoo koomentiin kaaniin koomentii ergee jira. Amma as biraan kinoo koomentii kiyya kana Oromoo Koofaa jedhu kana gad tuqee asitti kinoo aad ka jettu kana isii kanan tuqaa halluu dibare. Halluu diba isii kana. Akkasittiin gad tuqee amma halluun dibamee jira. Riimooviin kun yoo dhufee jedhee halluun dibamee jira. Hin tuqamu lammaffaa deebitanii. Asumaan amma eega halluun dibamee ka'ee booda nam tokko dhufee maatii waliif ta'uuf kadhaan barbaachisu koottaa dhufaatii asiin gootuu chaayinaal ka jedhu kana gad tuqxanii akkasitti maatii waliif taatan. An amma feekiidhaan dhufe waan ta'eef kootuma sabiskiraayib gochuu hin barbaadu jechuudha. Kanaafi amma ani liinkii qabadheetiin hin dhufaa. Ani yuutuubii keessaan baha jechuudha. Yuutuubii kiyya ijoollee as jalattiin dhiisee yuutuubii keessaa cufeetiin ifirraa haxaa. Eessan dhufaa?
laayivii irraa bu'ee jira. Of duufan deebi'a. Liiviin akkasitti dhumatee